Ana firee gidduutti wanti tokko iyyuu hin uumamne. Gara fuulduraattis hin uumamu. Mucayyoo kana fakkaatu irratti illee du'uu qabda. Addunyaa irratti biyya afaan federaalaa 11 qabduu fi sababa afaan federaalaa 11 qabduuf addunyaa irratti beekamtu eenyuuni? Afaan biyyaalessaa 11 kan qabdu jettee? Maaliif okkorri keessuun al tokkoon eessa lixa? Durumayyuu gaaffiin gaafadhu baay'ee ulfaataadha. Akka salphaatti kan deebi'uu danda'u miti. Maaluukaa harmuuf nutti dhaadaa'uuf jedha bar. Yomi, ati baay'ee hattee dhabar. Inuma barattoota sooshaal walitti qabdee waa'ee akshinii fi riyakshinii haasoftaa? Yeroo ammaa kanatti ta'e nu ilaaltu waan nu galisti fakkaatan nu galee miti nu taamilee keetiif jennee. Gaayis dhugaanis hin jedhe. Baay'ee salphaa dabar. Afacha al tokkoon isin hubachiisa. Akkasumaan hin dhamiin kun wanta salphaatti nuuf galu miti. Tole qoosaanis hin itti himu. Qoosaa? Tole qoosaa taanaan illee nutti himu. Baay'ee gaarii. Garuu gaayis isa dura waan tokko na caqasa. Waa'ee akshinii fi riyakshinii sirriitti isin hubachiisa. Qoosaa dabar. Okay guys, akka seerri Newton lammaffaa jedhutti gochaa kamiifuu deebiin jira jedha. Which means for any action there is a reaction isa jedhudha jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf akkamittan isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf osoo keenyaa kana akkasitti ta'ee dheerukuta nan dhukkuba miti. Garuu moo osoo keenyaa kana humnaan akkasitti rukute moo nan dhukkuba miti. Kanaaf jechuun maanni humna kennine hundaaf deebii arganna jechuudha. Kun maal ibsa? For any action there is a reaction isa jedhudha jechuudha. Fakkeenya lammaffaatiif amma kubbaa kanaan isinitti agarsiisa. Amma kubbaan kun jira miti. Kubbaa kana osoo keenyaa kanatti suutee akkasitti buuse keenyaan kun suutee naaf deebisa miti. Garuu moo osoo kubbaa kana ammas irra deebise humnaan akkasitti darbadhe humnaan natti deebisa. Kanaaf kun maal agarsiisa? Gochaa kamiifuu deebiin jira isa jedhuun agarsiisa jechuudha. For any action there is a reaction isa jedhudha. Kan sirriitti xiyyeeffachuu qabdan immoo seerri kun seera fiiziksii qofatti hojjetu miti. Seera addunyaa kamirratti iyyuu hojjechuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf kana sirriitti hubadhaa. Amma sirriitti isiniif galeera jedhee yaada. Nuuf galeera. Baay'ee gaarii. Gift. Of danda'ee naaf galeera jedhe malee. Tarii nuuf galuu dhiisuu danda'a bara. Tole amma gara qoosaa keenyaatti dabarru. Yeroo sana sirriitti isiniif gala jedhee abdii qaba. Garuu wanti isin dagachuu hin qabne gochaa kamiifuu deebiin jira isa jedhudha. Which means for any action there is a reaction isa jedhudha. Tole kana sirriitti qabataniittu. Yaaddeen qabanneerra. Baay'ee gaariidha. Egaa maal seetanii yeroo tokko dheedanii hattoota baay'ee hamaa fi gara jabeessa ta'aniitu jira turedha. Hattoonni kun gonkumaa waliin amanan sa'aatii baay'ee qaala'aa ta'e maallaqa guddaadhaan bitame qabu. So sa'aatii isaanii kana waan waliin amanneef yeroo hundaa akka keenya kan harkarratti hin kaawwatan korojoo isaanii keessa kaawwatanii dhokfatanii deemu jechuudha. So guyyaa tokko ka'anii ganamaan dhidhiqatanii manaa ba'an. Osoo manaa ba'anii deemaa jiranii hattuun inni tokko osoo sa'aatii qaala'aa kana hiriyaa koo jala haate kan gaarii ture yaade jechuudha. Achi korojoo isaa keessaa osoo inni sun hin dhaga'in hin argin jala hatee korojoo isaa keessa kaawwate. Achi osoo deemanii waan waliin amanneef hattoonni kun sekondii 10 gidduutti korojoo isaanii sakatta'u jechuudha. Sakatta'anii yoo jiraate of galata kee rabbeedha. Hin jiru taanaan immoo isintu beeka waan isaan jedhan. Achi osoo deemanii inni tokko jala hatameera. Inni jala hatame kun akkuma baranitti sekondii 10 booda gaafa korojoo isaa sakatta'u sa'aatiin isaa qaala'aan sun hin jiru. Achi na'ee osoo man beeksisin callisee karaa isaatti fufe. Achi inni tokko inni hate sun itti tolee gammadee isaa deemaa jiru. Inni hatame kun immoo suuta hidhee yeroo isaa eeggatee innis jala hate. Kan isaas hin deebifate kan isa sanaas hin fudhate jechuudha. Achi ergi fudhatee karaa deemaa jiranii yeroo korojoo isaa sakatta'u sa'aatiin kan isaas kan inni hates hin jiru. Achi baay'ee haaree hin iyye. Situ na jalaa fuudhee namni na wajjin hin jiru. Si qofa ture situ na jalaa fuudhee inni iyyee itti dute. Achi booda hattuun inni hatame sun maal akka jedhee beektu? For reaction, there is reaction.
Baay'ee gaariidha. Sirriitti isiniif galeera. For any action there is a reaction jedhee deebisee fi jechuudha. Yerootti nu hubachiistu fiiziksiin iyyuu sirriitti nuuf gala. Akka kanatti illee keemistirii irratti qoosaan hin dhibamu jechuudha. Gaayis dhugaan isin jedhe keemistiriidhaafis qoosaa bareedaa tokko qaba. Bakka bara haarawaa 2018 nagaan geessan jecha dhaabbanni keenya DMC Real Estate ayyaana bara haarawaa sababeeffachuudhaan bilookii haaraa gurgurtaaf ta'an qabatee dhufee jira. Bilookiiwwan kana kaawwan irraa adda kan isaan godhu mana tokkoof liiftii tokko, peentaawusii qabaachuusaa, istoorii bal'aa akkasumas iddoo laawundarii qabaachuusaa, siree hojjettuu iddoo dhiqannaa waliin qabaachuusaa, gara kutaa siree guddaa fi gara saaloonitti barandaa qabaachuusaa, akkasumas kallattii gara afraniin ilaalcha hawwataa ta'e qabaachuusaati. Kana malees bishaanii fi ibsaa addaan hin cinne qabaachuun keenya jireenya keenya mijataa taasisa. Manneen qannoo ta'an kana kaffaltii duraa % 10 kaffaltanii, % 30 immoo waggaa 3 keessatti kaffaltanii, kan hafe % 60 immoo mana keessan keessa jiraachaa haga waggaa 25 keessatti kaffaltanii xumuruu ni dandeessu. Kanaan dura gatiin hir'inaa % 30 ture namoota 20f % 35 godhameera waan ta'eef carraa kana fayyadamaatii abbootii qabeenyaa manaa ta'aa isiniin jedha DMC Real Estate. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa gajjallaa jiru nu bilbiluu dandeessu. Mee akkamitti tambaarsuu fi jimaa qaamoo akkamitti akka eegalte natti himi? Sababa lamaaf hin eegale. Sababa akkamiiti? Tokkoffaa dhiibbaa riyaa kiyyaatiin. Maal seete mandara keenya keessatti namoonni kaabboo ta'an, namoonni humna isaaniitiin bulan tamboo aarsuu jimaa qaamaa turan. Nu immoo yeroo sanatti umriin keenya kanaaf ga'uu baatuyyuu yeroo isaan ilaallutti hayyuu nutti fakkaatu turan. Yeroo sana umriin keenya ga'ee nama reebuu, saamuu fi waan barbaanne gochuuf ga'uu baatuyyuu garuu tamboo aarsuu fi jimaa qaamaa irraa wanti nu dhorku hin jiru ture. Yeroo sana tamboo akkanatti qabannee aarsuu fi jimaa qaamaadhaaf umriin keenya ga'uu baatuyyuu akka yaada keenyatti hayyuun nu ga'uu hin jiru ture. Tole, sababni keenya lammaffaan immoo maalidha? Abbaa kooti. Abbaan koo tamboo baay'ee aarsa ture. Yeroos namoota guddatantu tamboo aarsa jedheen yaadan ture. Tamboo aarsuudhaaf ulaagaan barbaachisu nama guddaa ta'uudha jedhee of amansiiseen ture. Garuu yeroo sanatti yeroo abbaan koo tamboo aarsu yeroon argu immoo anas miira aarsa jedhutu natti dhaga'ama ture. Afuuftu aarsuu barbaadeen kana sababa godhadhin jettu malli kun gonkumaa sababa ta'uu hin danda'u. Waan si ajaa'ibu yeroo inni tamboo aarsu akka inni aarsine gochuuf wanti nan hin goone hin jiru ture. Of course abbaa keeti miti. Kana qofaaf osoo hin taane maatiin koo wareega waan na argataniif akkasuma ana qofa waan qabaniif armiin koo fi abbaan koo sirriitti na eegu turan. Kanaaf abbaan koo yeroo tamboo aarsu dhokatee aarsa ture. Ani garuu sana na argan ture. Yoon arguu baadheeyyuu abbaan koo ala oolee yeroo dhufu baay'ee waan na yaaduuf hammatee na dhungata ture. Yeroo sana nammoo fooliin tamboo isarraa natti dhufa ture. Armiin kee? Armiin koo maal? Armiin kee abbaa keetiin homaan jettu hin aarsin ittiin hin jettu? Armiin moo? Kanan jedhu yeroo hundumaa sin gaafadha jedheen dagadha. Maalirraa kaateeti kan nama reebuu eegalte? Maal si galcha? Beekumsa waliigalaaf na gargaara jedheen. Yoo natti himte rakkoo maalii qabu? Sana booda sababoota Saamsoon nama reebuuf ja'an jettee kitaaba maxxansuufi? Lakki filaashiin dabarsee tamsaasuufa. Wantatti nan akka mataa kee dheessiin gingilchine. Maal akkana rukunne harka kanaan na dhooftee booda immoo vaayirasii yookaan baakteeriyaa akkana hin qabsiifne maaloo? Vaayirasii akka lammaffata naan hin jedhu. Lammaffata. Si galee maqaa vaayirasii jedhu kan nama irratti hin dhoofne. Jecha barbaadde filattee haasa'uus dandeessa, qoosuus dandeessa.
Garuu jecha vaayirasii jedhu na biratti akkam fayyadamne. Maaliif? Armiin koo guyyaa tokko illee abbaa kootiin maaliif tamboo arsite jettee ni gaafatteen beektu. Callistee isa ilaaltee turte. Garuu dhumarra maaliif akka isheen callistee naaf gale? Maalidha? Sababni isaanii maal ture? Isa sitti nima. Kan si dhufu yeroo inni tamboo arsee manatti galu. Abbaa tamboo ni arsitaa jedheen gaafadhan ture. Anis immoo osumaan beekuun isa gaafadhan ture. Erga beektateeti maal qabatu akka nama hin beekne taate ittateeti. Maaltu na dhibee jedheeni. Garuu abbaan kiyyas baay'ee haxxee ture. Akkam? Maal jedhu turan? Hiriyoota kiyya waliin karambullaa taphachaa ture. Isaan tamboo aarsaa waan turaniif fooliin isaa uffata kiyyatti qabachaa ture naan jedhe. Egaa ammanni mana isaatti ani homaan beeku. Kanan jedhu ati wareegaan dhalatte jechuun akka akkasiin dhalatte natti himteen beektu. Maatiin koo dureeyyii turan. Dhugaa dubbachuuf akka isaan natti manitti eenyumaa qabeenya maatii kee caalu turan. Dhugaa moo? Eeyyee. Maarree amma qabeenyichi isa deemeere. Waggaa shanarraa maatii koo wanti hamaan mudatee ture. Koronaa vaayirasii ture. Maal? Haadha koo, abbaa koo, obboleettii koo qotisoo fi aannan ni qabee ture. Armii fi abbaan koo umuriidhaan deemanii turan. Koronaa vaayirasiin immoo baay'inaan namoota umuriidhaan deeman waan miidhuuf. Kana malees immoo rakkoo dulluun itti fidee qabu turan. Itoo kanaan jiranii koronaa irratti daa'imni dandamachuu dadhaban. Lubbuun isaaniis waluu hin dandeenye. Lamman isaanii wal faana boqotan. Nama gaddisiisa. Garuu obboleettiin koo akkamitti akka ta'e beekuudhaa baadhus lubbuudhaan naaf hafteetti. Obboleettiin koo hambaa maatii kootii taatee naaf hafteetti. Kanaaf maqaa vaayirasii jedhu gaafan dhaga'u. Maatii koo jechuun abbaa kootii fi haadha koo kan narraa ajjeese waan ta'eef miira addaatu natti dhaga'ama. Hin beekneen ture. Dhiifama naaf godhe. Kan biraa waan asiin jedhuun qabu. Garuu kan asiin naaf godhan hundumaas timuuf maaliif? Ani gaa nama akkasiiti. Garraamii waan an ta'eef namoonni hundumtuu akka salphaatti garaan isaanii naaf banamee lapheen isaanii naaf moga'a. Garraan mattee duuteetti. Maatiin koo hagansitti muun ol dureeyyii turan. Inumaa magaalaa keessa jiraachaa turre keessa maal akka qabnu sitti muu? Eeyyee natti. Lafa qonnaa baay'ee guddaa ta'e qabna turre. Baay'ee guddaa yeroo siin jedhu waanuma salphaa kaaree 200 akkasitti hin fakkaanne. Dhugaa keetii? Akkuma siin jedhu kun waan tokkodha. Itti siifufu mana baaburaa, hoteela, loowwan hedduu qaban turan. Dhumni qabeenya kana akkam ta'eera? Osoo qabeenya haga kana qabanii garuu rakkoo tokkotu isaan gidduu ture. Yeroo dheeraadhaaf dhala godhachuu hin dandeenye. Rakkoon kun abbaa koo bira haa ta'u, harmee koo bira haa ta'u hin beeku. Garuu rakkoon kun immoo isaan bira ture. Akkasuma manni amantaa isaan deemanitti wareegni hin jiru. Qabeenyi isaan qabanis gatii harkatti dhabaa dhufe. Hanga dhala qabeenya kana dhaaluu hin qabaannetti jechuun abdii kutachaa dhufan. Akka nama irraa dhalate tokkotti gaafa yaaddu dhugaa qabu. Gaa'illi tokko akka itti fufuu fi wanti murteessaan dhaladha. Eeyyeen. Isaanis kanarraa ka'uudhaan waan tokko murteessan. Maal murteessan? Qabeenyi isaanii hiika harkatti dhabee dhiphina guddaa keessa galan. Yoo ilmoo arganne qabeenya qabnu hunda isaanii kennina jechuun mana amantaa tokkoof wareegan. Dhugaa moo? Sana booda Sana booda Waaqayyos raajii isaanii ilaaluufi fakkaata. Ilmoo kennii fi ani dhaladhe. Ajaa'iba. Sana booda akkamii waadaa isaanii raawwatanii? Akkuma beektu qabeenyi si dogoggorsiisa miti. Gidduu isaaniitti garaagarummaa uume. Abbaan koo qabeenyan yeroo dheeraadhaaf itti dhama'eedha jedhee yaada isaa jijjiiruu barbaade. Kanaafuu harmeen koo qabeenya dhala koo caaluu hin qabu. Kanaafuu wareegni ani wareegee raawwachuu qaba jette. Akkasumas immoo kun hin taane taanaan ofin ajjeessa jette. Itti murteessuun namatti ulfaata. Utuu bakka isaanii buutee ilaalteeti lamman isaanii iyyuu dhugaa qabu. Yeroo dheeraadhaaf wal falmiitu isaan gidduu ture.
Sana booda firri bayyaa abbaa koon dhiisi jedhanii yaada harmeetti walii galuun waadaa galan raawwatan. Akkasuma qabeenya qaban hunda isaa dabarsanii kennan. Sana booda jireenya argatanii dhabuutti wallaalan. Gidiraan irratti wal fure. Sana booda abbaan koos tamboo da'oo isaa godhachuun itti fufe. Kanaaf akka miree sababa wareegaan si argataniif si kunuunsaa turani? Eeyyeen. Ana boodas dhala godhachuuf baay'ee yaalaniiru. Garuu godhachuu hin dandeenye. Garuu waan tokkoyyuu nama wareegaan dhalatiin fakkaadhu bara. Guyyaa tokkoyyuu na dhukkubee hin beeku. Namni wareegaan dhalatiin ni dhukkubsatamu? Maarri nama wareegaan dhalatirraa bara dhukkubni fagaatiin beeku. Amma dafee dhukkuba. Aha. Maal taati? Buna seeteen na tamma sadaffaatti dhugdu. Garuu yoo maaluma siin jedhee siif galuu danda'a. Jaalalli akka barnootaatti si hubachiisan an jedhika. Mee maaliif na hubachuu dadhabde? Na hubachuu dhiisitii bakkas ta'ee kabaja xiqqoo anaaf hin qabdu. Akkasumallee barfattees ta'uu amma siif galeera. Maaliif ree? Ilaa jiitu. Anaa fi kumti jaalalaa anaaf hin galu. Jaalallis tasuma na qabuu hin danda'u. Jechama tokko beektaa? Nama jaalalaan hin qabamne yoo natti argisiiste nama hin duunes tan argisiisa jedha. Kun immoo maal jechuudha? Jechuun namni hin duune jira? Hin jiru. Kanaaf akkuma namni hin duune hin jirre namni jaalalaan hin qabamnes hin jiru. Kun immoo falasama ajaa'ibaati. Ana Saamsooniin umurii koo guutuu jaalalli nan qabu. Onnee koo jaalalaafis banii taasumaa fakkeessaa jiraachuun barbaadu. Inuma dhugaa isaanitti mi'oonaan jette namoota akkasiitu jaalalaan waadamee ramaca jaalalaatiin guggubachaa bara isaanii guutuu bu'aa jiraatu. Ana Saamsoontu jaalalaan qabama? Isayyuu amma na waadurri darbee amma na boosisuutti. Mee maal kootu siin madaalli? Maal kootu siif hin taane? Maal qabaatteeti? Waan sirraa na hawwatutu hin qabu. Tasuma. Yoo xiqqaatiin miira kootiif illee yaaddu ani bardu bara. Yeroo akkasnaan jettu hamilee koo waan cabsitti hin fakkaatu. An kanan siin jedhu. Maaliif jaalallee keessatti albaabaa sana biraan deemtu? Gaafan jedhu wanta narraan arganneef jettee yeroo kee amma guddu jedheen. Siifiti isa sii wayya. Yoomiin sirumaa nama madaalu miti. Yeroo meeqan sitti himaa? Dhiira akka kee dhiirummaan irraa damboobuun barbaada. Egaa kanarra natti waci. Tokkoffaa jaalalli sirraa tasuma na qabuu hin danda'u. Ofuma cal jettee yeroo kee hin gubin. Dadhabbii koo fi yaadda'in. Amma kan na yaaddeessu waa'ee kee qofa. Kanaaf rakkoo hin qabu. Inni lammaffaan maal akka ta'e beektaa? Akka nama nyaata paalaamaadhaa nyaatee yeroo si argu ollaqa. Saamsoon! Gana dhiisichi. Egaa hundumti keessan akka beektan keemikaalli baariyeem jedhamu bakka bu'aansaa BA akka ta'e sirriitti beektu. Mi'a akkuma beektan nuun hin jedhe maal beekna nuti? Hin callistu barnootaan nutti qoosuu isaa xiqqaate yoo ati jalaati calliste akkuma beektan siin jedha. Tole akkan sila isinitti miiti keemikaalli baariyeem jedhamu bakka bu'aansaa BA'dha. Kan soodiyeemii immoo maalidha? NA'dha. Eeyyeen akkasitti nutti himi. Kanaaf barsiisaa tokkotu kutaa keessa galee osoo barsiisaa jiru achi booda barataa tokko kaasee gaaffii gaafate. Maal jedhee gaafata? Biriyeemii tokkoo fi soodiyeemii lama yeroo walitti daanu maal nuuf kennaa jedhee gaafateen. Achi booda barataan sun maal jedhee deebise isinitti fakkaata? Muuzii nuuf laataa jedhee deebisu seetani. Guys, isiniif hin galle moo? Akkan sila isinitti meetti keemikaalli baariyeemiin bakka bu'aansaa maaliin BA'dha miti jechuun ba'a.
kan soodiyemii immoo NA jechuun na kanaaf ba ida'uu na ida'uu naan maal fida kanaaf nuti baala waliin jira akkuma dura sigaatan history fi geography caala physics fi chemistry salphaamu sodaan koo guddaan economics gaafatamee akkam physics hin deebise ati saakuma hindoota jireenya baay'ee jiraattetta. Jireenya ati jiraattu kunis jireenya dhaloota jiraata. maal jechuudha kun immoo Jireenya jiraatti shanan barsiisa turte waan ta'eef. maal taateeti? Rakkoo guddaa keessan jira. Maalidha maaltu uumame? Obboleessi koo akka biizinasmaanii ta'een beekta miti. Eeyyee sirriitti maarree? Haakaroonni teelegiraamii isaa haak jalaa godhan. Dhugaamoo? Eeyyeen guutummaan guutuutti harka isaanii keessa galfataniiru. Maamiltoota isaatiif ergaan ta'anii ergaafii jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu maal gochuu yaaddere? Ani maalan beeka jetteetu fala wayyoos bira jiraate jedheen dhufee bara. Ana bira fala maaliitu jira jetteeti? Garuu maaliif yoo miidhaan naas ofsiistu? Jechuun kuusa bira furmaata ta'e wayii tokko ni bu. Isa yoomii bal'aalee jetteeti. Garuu immoo na jaallatteetti maal jedhee waan baay'ee jedha jedheen. Kanaaf immoo filannoo kan biraa qabdaare? Hin qabu. Waan fedhaa jedhu suma hin gaafadha. Ifama sin dhaabe miti. Rakkoon qabu. Dhugaan sin jedha. Nawaamuki gonkumaa amanuu hin dandeenye. Amma kanatti immoo. Dhugaanatti miyoonaan jette waanuma piraankiin gochaa jirtu faanatti fakkaachaa jira. Dhiisii maaloo akkamitti garaa jabaadhee sirratti piraankii hojjedha. Ani bar jaalalaaf qophii miti malee kaaffee ati na gaafattee dhiisee miti. Inuma yeroo si argu miira gaariitu natti dhaga'ama. Dhugaa? Eeyyeen tasuma hiriyummaa kee dhabuun barbaadu. Isa maal ta'e adeetteeti? Hiriyummaa irraa ka'anii gara jaalalaatti gara waan biraatti ce'u miti? Akkasii. Hundumti keenya bar abdii boriidhaan jirra jechaa jiran abdiin argine. Ati sarara jaalala na wajjin eegaluu baattus bor maaltu beeka? Yoomi. Oko bareeddu koo. Rakkoo guddaa keessan jira. Rakkoo? Rakkoo maali? Waan tokko akkanaaf gootuun barbaada. Siif waan kamiyyuu nan godha. Akkaawuntii haatame deebisiisuudhaaf mala adda addaatu jira. Nama mala jalqabaan fayyadamaa jira. Fakkeenyaaf jalqaba seetiinkii keessa seennaa achii booda kontaaktii taasisa jedhu keessa seennee teelegiraamii kontaaktii goonaa jechuudha. Tole sana booda'u. Yookaan immoo filannoo biraas qabna. Rikavarii teelegiraamii isa jedhu irratti imeelii gochuus ni dandeenya. Teelegiraamii kana kontaaktii kan gochuu yookaan immoo adrees gochuu kan dandeenyu imeeliidhaan qofadha. Kamtu irra salphaadha? Jechuun koo karaa dafnee salphaatti fixuu dandeenyu karaa kamiini?
karaa lamaanuu fixuu ni dandeenya rakkoon qabu. Garuu maal seete teelegiraamiin kun kan keenya ta'uusaa jechuun koo kan obboleessa kee ta'uusaa mirkaneeffachuu qabna. Kanaafuu kana mirkaneeffachuudhaaf teelegiraamiin gaaffiiwwan adda addaa nu gaafachuu danda'a. Kanaaf nuti gaaffiiwwan kana of eeggannoo fi xiyyeeffannoodhaan deebisuutu nurraa eegama. Inni rakkoon qabu. Ragaawwan jiran hundumaa waan beekuuf isaaf hin dhiphatin. Akkas taanaan baay'ee gaariidha. Ana maaluma kan godhu yoo naa wallaalchiseera. Akkam? Qormaata hundumayyuu kan deebisaa jiru yoomi. Jiitoon immoo faanuma yoomi hordofaa jirti. Idaa kanadha. Kunummaa bartee ta'eera. Ana biras akkasuma. Maaloo singalata kee jedha yoo xiqqaatee barsiin bira walqixxummaan saalaa jira. Akkam? Yoo xiqqaatee barsiin bira tokkoffaan dubara lammaffaan dhiira yookiin immoo tokkoffaan dhiira lammaffaan dubaradha. Ana bira garuu lamaan isaaniiyyuu dubaradha. Tokkoffaan dhiira lammaffaan giftiidha. Baguma hireen tokkoffaa siif taate. Silaa osoo akkasiin taane obboleettii isheetiif loogdeetti jedhamta turte. Amma immoo maal taate? Ani kanarra firii qormaataa sirreessuu otoo hin taane baruma qofa jijjiiree yoon guute naa wayya. Amma seetingii keessa galleet achi booda privacy and security isa jedhu keessa active session isa jedhu tuqna jechuudha. Maaliif? Sababni isaas teelegiraamiin kun laaptooppii kanaan ala diivaayisoota biraa irratti loogaawut akka ta'uuf jechuudha. Jechuun naaf hin galle. Maal seete obboleessi kee dogoggorii guddaan inni hojjete teelegiraamii isaa laaptooppii bilbilootaa fi diivaayisoota adda addaa irratti banee fayyadamee osoo loogaawut hin jedhin callisee madhiisee ba'e. Kanaaf haakaroota akka salphaatti akka isa haak godhan gargaareera jechuudha. So amma nuti maal goona seete bilbiloota diivaayisoota fi laaptooppii adda addaa irraa isa baasna jechuudha. Kan si dhibu obboleessi kee taabii biraa irrattis banee ture kanaan dura. Kanaaf amma maal goona seete hunda keessaa loogaawut jechuu qabna jechuudha. Yaaddeen tole laaptooppii kana irratti nafa. Kan si dhibu namoonni haakii godhan namoota salphaa miti. Akkam? Imeelii isaa success godhaniiru. Wayyoo waan walxaxaa akkamitti maalu? Waan tokko yaaddeen sakandii muraasa keessatti kanas nan sirreessa. Jedhi imeeliidhaaf paaswordii haaraa galchi. Paaswordii jabaa godhimma. Lakkoofsa maqaa fi mallattoo kan qabu. Amma immoo teelegiraamiidhaaf paaswordii galchi. Ana immoo gurbaa kana yoon maal godhinaaf wayyaan jedhe. Eenyudha? Samsoonika. Isaaf kophaatti sabjektii lolaa kan jedhu wayii daballuuf ilaata. Inni bar boqonnaa tokko garaasaa keessatti akkamitti akka nama buruqsuu danda'u akkamitti akka nama dha'uu danda'u barreeffatee deemaa jira.
Ati immoo boqonnaa lama akkamitti akka nama sodaachisuu qabuu fi haamilee namaa cabsuu akka danda'utti hin dabaltuu fiire. Boqonnaa 3 irratti immoo akkamitti akka namaan tafkii akkasumas wantoota biraa jedhee arrabsuu danda'utti hin dabaltu. Kan nama ajaa'ibu ana bira barataan giddu galeessi milkii qofadha. Isa immoo baay'een jajjabeessaan. Isa immoo nu biraas boonaan carraa fi seenaan barattoota dadhaboo jedhama miti. Akka yoomiif akka jiituu yoo ta'uu baatan illee barattoota giddu galeeyyiidha. Eeyyee isaanis baay'ee ciccimoodha. Akka baay'ina seekshiniitti ol eeggachaa akka. Ana bira bar seekshinii tokko qofatu jira. Akka keessanii seekshinii 4 seetanii moo? Ilaali yaaloo sababa barbaaddu. Murjii, ati bar yeroo baay'ee barattootatti fuula kee kennita. Barataatti nyaaratti guuruu itti dheekkamutu barbaachisa malee yeroo hunda fuulatti kennuun gaarii miti. Eeyyee yaada kanarratti anis itti waliif gala. Barataaf fuula laattaaf taanaan mataarra ba'anii si fincaa'uu barbaadu. Maaliif amma barbaade barataa cimaan ta'i? Amma qajeelfama baruu fi barsiisuu eegnetti anaaf dhimma koo miti. Ilaala dhagaa. Ani ga'umsa barsiisummaa kootii fi barsiisaan tokko qulqullina barnootaaf jecha barattoota isaatti faala toraanti dhiyaachuu qaba. Isa irratti immoo walitti dhufeenyi keenya akka wal sodaannu nu gochuun qabu. Kanaafiin anis barattoota koof akka barsiistutti hin taane akka obboleettiitti kanan itti dhiyaadhu. Ati bar dhimma kanarra darbiteet waa'ee jaalalaa, waa'ee maatii, hariiroo dhuunfaa isaaniitti kan isaan qorattu. Waa'ee dhimma jaalala isaanii akkasumas waa'ee maatii isaanii osoo nafiin sitti himu bar. Anis kanan barbaadu kana dhabar. Moo akkuma keessanii barsiistuu ayyaana irraa godaanii fakkaadhe isaan bira dhaabadhu. Isaan barattoota koodha malee garboota koo miti. Dhufan immoo hiriyoonni amalaanis waan hundumaanu tokko ta'an. Eenyu feenyu? Jirraaf gammee dhaga. Lamaan isaanii yoo sammuu barnootaaf ta'uu hin qaban. Dadhaboo wayiidha. Wayyoo. Ati waa'ee dadhabina isaanii jetta miti? Hiriyummaa isaanii akkam akka nama naafsisu. Maaloo. Baay'ee malee. Firii barnootaan illee gargar ba'uun barbaadanu bar. Amma xumurreerra. Amma akka wantichi deebi'e? Tamantaa garuu? 100% itti anaman. Obboleessi koo bilbilee. Akkasii. Hello? Bushaan adinnaa sirreessitti kun bushaa kamiiti? Ittuun jalaa balleessee bara. Maal? Teelegiraamii bilbila koo kanan itti fayyadamaa ture irraatti loogaa ture jalaa godhe miti? Akkas miti. Deebiseensiif bilbila. Yoomii maal akkan sin jedhuun beeku baay'ee galatoomne. Uumaa rakkoon qabu bareedduu qaba. Maali? Homa? Tole yoom wal arginare? Maal akka ta'uuf? Jechuun wal argine yeroo gaarii akka waliin dabarsinuuf kan. Baay'ee nama qaanista. Akka wanti tokko sirreessee jettee jiituu na jaallatti jettee yaadde? Eessa deemuu firii? Ani fati yoomiyyuu waliin ta'uu hin dandeenyu. Maaf siif hin galu? Hiriyummaan keenya wanti sila naan jettee wanti sun hundoo. Isaaf hin yaadda'in. Inni iyyuu nafa. Kana booda na yaadiin na dagaddu. Siif hin galu? Fudhachuuf jedhu daandiirratti maqee akkani warraaqne jirri keena hudhee jaalalli qulqulluu qalbii kiyya fuudhee.
Maallaqa jette sana si ergeera. Screenshot isaa immoo Telegram irra si kaa'een jira laalladhu. Nagalateeffachuu dhiisiiti maallaqa kusadhuuti itti fayyadami. Guyyaa 15 eegdee ani maallaqa naa ergitni jettu ani hin qabu kana booddee garansii fiduun jiru. Maallaqni baala miti mukarraa kan ciramu.